Namoota 12 Gooftaa Yesuusiin wajjin deemaa turan ergaa guddaa addunyaan ga'uuf filaman. Garuu fannifamuu isaa booddee jireenyi isaanii ari'atamuun, rakkinaan, dhiphinnaa fi ajjeechaan itti fufe. Amantiin isaanii baay'ee cimaaf kan hin sochoone. Tokkoon isaanii haala gaddisiisaaf garjabinaan kan guutame ajjeechatu isaan qunname. Garuu maaliif? Maal barannaa aarsaa ta'uu isaanii irraa? Macaafni qulqulluun akkaataa du'a ergamoota hundaa nutti hin himu. Muraasa isaanii garuu macaafa qulqulluu keessatti barreeffamanii in argina. Kutaa addaa keenya keessatti dhuma duuka bu'oota 12 Gooftaa Yesuusii akkamitti akka jiraatan, jireenya isaaniitiin akkamitti akka du'an, akkamitti akka aarsaa ta'anii gatii jabaa isaan baasaniin waldaan kiristaanaa boca akka qabaattu godhan waliin ilaalla. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Akkaataa dhuma duuka bu'oota hundumaatu ilaalla. Isaan warra qurxummii qaban, warra qaraxa fuudhan, zeriyoota, namoota noormaalii garuu ergaa guddaaf kan filaman. Duuka bu'oonni 12 warri Yesuus Kiristoosiin fooyaman yookaan cokaman wangeela akka badhisaniif, du'aa ka'uu isaa booddee jireenyi isaanii haala cimaa keessa gale. Duuka bu'oonni 12 isaan filaman kunniinis isa wajjin deemaa, isa irraa barataa, du'aa ka'uu isaa booddee ergaa isaa baadhatanii gara addunyaa seenan. Isaanis Simoon isa Phexros jedhame dhagaan sochoone, Indiriiyaas obboleessa Phexros kan jalqaba waamame, Yaaqoob ilma Zabdiyoos, Yohaannis ergamaa jaalatamaa, Filiphoos lallabdicha, Bartalemaayos Israa'el isa dhugaa, Toomaas isa shakku, Maatiyos isa qaraxa fuudhu duuka buutuu Gooftaa Yesuusii kan ta'e, Yaaqoob ilma Alfaawuu isa cadhisaa, Taadiyoos ergamaa abdii, Simoon isa sinaafticha jedhamee beekamu, Yihuudaa nama biyya Keriyoot isa dabarsee Yesuusin kennu. Du'aa ka'uu Gooftaa Yesuusii booda hojiin ergamoota kanaa ergaa kana baatanii hanga handaara lafaatti labsuudha. Amantii cimaaf jireenya hin sassanneen biyyaa gara biyyaatti deemuun kan gara Roomaatti deemanii lallaban, kan gara Indiyaa, Itoophiyaatti deemuun wangeela kana lallaban. Ergaan kunis gatii cimaa isaan baasisiise. Ergamoonni yookaan duuka bu'oonni kun wangeela addunyaa hundumatti labsan. Garuu amantiin cimaan isaanii kun miidhaa humnaa ol ta'e, gatii humnaa olii isaan baasisiise. Tokkoon adamsaman, akka bineensaatti qabaman, in assaqaayan, in dhiphisan, adabbii du'aan adaban. Seenaan isaanii kitaaba seenaa waldaa keessatti barreeffame.